Bakaboota paartiilee siyaasaa, hayyoota Oromoo, abbootii qabeenyaa, artistoota Oromoo, akkasumas qeerroo fi qarree ilmaan Oromoo galma kana keessatti argamtan hundi anaa dhufu baga nagaan dhuftan ilmaan Oromoo shanii goototaa madda qaroominaa hundee bareedinaa ilmaan abbaa gadaa marti keessanuu afeerraa keenya kabajanii afeerraa keenya kabajanii asitti waan nuuf argamtaniif galatoomaa akkuma nu kabajanii dhuftan akkuma afeerraa keenya kabajanii nuuf dhuftan kanatti isinis rabbi isinaa kabajuun isin jechuu barbaada. Sagantaan tun sagantaa eebba kitaaba seenaa gooticha keenya qofa osoo hin taane guyyaa gooticha keenya qabsaa'aa Oromoo falmataa mirga dhala namaa gaazexeessaa gaafa rakkoo wallisaa walaleessaa yadaleessaa qixxeen qaba waggaa 19ffaa lubbuun addunyaa kanarraa boqochuu abdii qophee itti yaadannudha. Goonni nuti arra isa yaadachuuf asitti waliin qabamne kun hayyuu osoo guyyaa tokko fedhii lubbuu isaatiif bitamee qananii yeroo jala hin butamin hanga guyyaan isaa gahee addunyaa tanarraa boqotutti jiruuf jireenya isaa dhiisee jireenya isaa guutuu saba isaatiif jiraatee dabarsedha. Abdii qopheen jireenya isaa keessatti takkaa waahilootaan qabsoo jaallan isaatiin adda bahee hin beeku yeroo hunda kan inni waliin dabarsu waahilootaan qabsoo jaallan isaatii waliin. Arras waggaa 19ffaa guyyaa yaadannoo gooticha keenya abdii qophee sababeeffachuudhaan bakkuma jirru ol kaanee waggaa gooticha keenya yaadannu isaa waliin gootootaa fi hayyoota Oromoo kanneen akka nuti ifaa agarruuf dukkana hamtuu keessa dabaranii hadhaa meeqa habbuqqatanii lafee isaaniitti cabanii dhiiga isaaniitti dhangalaasanii guyyaa arraa kana akka geenyuuf lubbuun deebii hin qabne aarsaa nuuf godhan kanneen akka jaarraa abbaa gadaa Elamoo Qilxuu Muhammad Umar Qaadii Mul'is Abbaa Gadaa Sheekh Bakrii Sabaloo Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee Ayub Abubakar Musa Usmaayoo Musa Eebbisaa Addunyaa Waaqoo Guutuu Taaddasaa Birruu Baharoo Tumsaa Hayilee Fidaa Nadhii Gammadaa Yashwaal Mangistuu Mustafaa Harawee Abraahim Baadiyyaa Kullanii Boruu Leellisee Nadhii Almaas Tafarraa Roobaa Dhaabaa Daadhii Galaan Hacaaluu Hundeessaa Hussein Baalee Arbiyyee Abbaa Boruu Arbiyyee Abbaa Boruu Sooraa Abdataatii fi gootota keenya qabsaa'ota artistoota qeerroo fi qarree kumaantama warraan yoonaan hangam fedhe maqaa isaanii yaamee hin fixe. Ilmaan Oromoo hunda isaanii daqiiqaa tokko ol kaanee akka waliin yaadannuun isin gaafadha. Kitaabni seenaa abdii qophee yookaan odaa aartii Oromoo kun bu'aa bahii yeroo dheeraatiin booda Tuujii Abrahaamii fi Sooraa Ammeetiin kan barraa'e yoo ta'u nuti akka maatii abdii qopheetti isaan faana buunee hanga dandeenyu tattaaffii goonee itti gaafatamummaa kitaaba kanaa maxxansuurraa hanga sagantaa tana qopheessinee uummata Oromoo harka gayutti itti gaafatamummaa fudhanne san hanga haala nama gammachiisu kanaan hojii fi seenaa gooticha keenyaa irratti xiqqaatus hanga tokko qabannee isin jidduutti argamuu keenyaan gammachuun gammachuutti yaafteessallee akka taatu ni qaba. Tuujii Abrahaamii fi Sooraa Ammee abbaa keenya abdii qophee hojii fi seenaa isaa dhagayaa guddachuun ala warra guyyaa tokkollee carraa ijaan harkanii waliin taa'uu harkatanii hin beekne. Anis akkuma isaaniiti. Wantiniin isaanii fi Oromoo hundarra addatti beeku yookiin addatti qabu takka illee hin jirtu.
Yoo jiraattees ammoo hoggaan maqaa kiyya barreessu qofa Naayilii Abdii Mahammad jedhee yaamuu kiyya qofa. Dagatamuu bira dabree lagatamuu maqaa Abdii Qopheetti siidaa takka illee magaalaa Oromiyaa keessaa waggoota 19 guutuu gooticha kanaaf dhaabbatamuu dhabuun Oromoo hunda mufachisaati. Anillee na mufachisallee na gaddisiisallee akkuma uummata hundaatti. Akkasumatti Tuujii Abiraayimii fi Sooraa Ammee osoo hojii boqonnaa namaaf hin laalle hojjetanii yeroo silaa boqotanii boqonnaa keessa seenaa abdii funaantanii waliin qabuudhaan dabarsan yeroo boqonnaa keessanii osoo dadhabnee hifannee hin jedhin bifa kanaan nu dhiyeessuu keessaniif maqaa uummata Oromootiin isin galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan mana murtii olaanaa godina Harargee Bahaatti fi mana murtii aanaa Dadar abbaa seeraa Tuujii Abiraayimii fi abbaa halangaa Sooraa Ammee cinaa bifa garaagaraatiin dhaabbatanii akka har'a kitaabni kun uummata harka godhuu keessaniif shoorri keessan ijoo waan ta'eef galanni keessan dachaadhaan jechuudha. Akkasumatti haadhatoo kime goota qixxee hin qabne kanarraa na dhaluu keetii fi abbaa kiyya maammeedhaan abbaa lammaffaa kiyya jechuuf abbaa lamaan qabaa dhifama. Eenyummaa fi gootummaa abbaa kiyyaa na barsiisuu waliin tattaaffii godhaa waan na guddiftaniif galatoomaa fayyaa fi umrii dheertuu rabbisiif naa kana. Sagantaan tun akka fiinxa baatuuf dinagdeedhaan na utubee kan na cinaa dhaabbate isa na harkaa fi na dhagayaa hin qabne tokkichaa kuma caaluu beekaa rabbiin waa hundaan badhaasee hiikaa arjummaa furaa isa rakkatee abbaa hiyyeessa maraa hambaa sooressa jaarraa abbaa gadaa abbaa qabeenya Biraayitan obbo Yaadataa Juneedii ispoonsara sponsora platini wanti hedduu galatoom jechuun barbaada. Isinillee na galateeffadha. Maatiilee biyya obboleeyyan sooshaal miidiyaa walitti nu fiddee maatii waliin dhaladhe caalaa rakkoo toona waliin baadhatanii yaada kiyya naa hubatanii jalqaba kitaaba kana maxxansuurraa hanga miidhagina sagantaa kanatti na cinaa dhaabbatan keessaa muraasaan maqaa dha'ee galateeffachuu barbaada. Damina keenya turaa haadha siqee iftuu bareedduu baadiyyaa onnataa keenya sheeshee shaafii adeeroo obboleessa Muktaara adeerooti. Firii jaarraa abbaa gadaa Dasii jaarraa muktii amantii Magarsaa Mubaarak Musammaa Faamii Abdallaa Fatii Nabiil Sufiyaan abbaa Muudaa Afantii Abiraahim madda dhugaa kaapteen hundi keessanuu warreen maqaa yaamin hedduutu jira hundi keessanuu galatoomaa fuula duratti illee akka isin na cinaa dhaabbattan abdii guddaan qabaan jechuun barbaada. Akkasumatti illee ammas koree qindeessituu sagantaa tanaa beekumsaa fi muuxannoo qabdaniin halkanii fi guyyaa hirriba dhabdanii beeloolee dheeboonni osoo hin jedhin laffaatii meeqa booda milkaa'ina sagantaa tanaatiif geessa Sabaloo Khadir, Muraad Muhammad, Guisaa Ahmad, Leellisaa Muhammad, Zamadkun Misgaanaa, Gaaddisaa Alii Bakaree, Aanaa Abubakar isin galateeffachuun barbaada. Gara fuula duraattis yeroo kamittuu waan na waliin dhaabbachuu akka dandeessan amantii guddaa isin irraa hin qabaan isinillee ammallee. Akkasumatti illee ogeeyyiilee meeshaa muuziqaa garee tiyaatiraa jira. Garee tiyaatiraa artistoota keenya wallistoota haadha caayaa mana uffata haadha caayaa hedduu galatooma jechuun barbaada. Sagantaa fi hojii goota keenya abdii qophee hayyoonni beekan kan waa'ee isaa na caalaa beeku hedduu jidduutti argama. Waan argamaniif ani waan takka asitti isiniin jechuu waan hin dandeenye qaba. Isaanuu waan takka irraa nuti tuqolu asirratti akkasumatti illee kitaabarraa waan hedduu dubbiftan kitaabarraa dubbifattu. Hoggaan kana jiru garuu seenaa gooticha keenya abdii qophee kitaabni odaa aartii Oromoo himee hin fixu.
abdi foon hin du'u seenaan isaa du'ee dachii hin lixu waan ta'eef goota jiruuf jireenya isaa guutuu nuuf kennee nu fayyadaa ture kana nutis gara fuulduraatti abdii jiru Oromoo fayyadaa ture. Ekraan isaatilleen hanga inni gaafa jiru ol fayyadee caalaa akka Oromoof dabree hojjetutti hundeessinee dhaabbatooti adda addaa maqaa isaatiin hundeessinee dhalootatti itti fufsiifnu qophiirra waan jirruuf uummanni Oromoo bal'aa waan kanarratti qooda fudhattanii nu cinaa akka dhaabbattan abdii guddaan isinirraa qaba. Galatoomaa horaa bulaa deebanaan isin